بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبلينكيا خطيقا خقدا كا ديرا خاوني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقربين يرو بيسا ilmaan keenyaatiin rabbiin baganu ga'e warra akkanumatti amata hundaa'u ilmaan fi dhufee eeybisee waan amata kanaarraa baratee amata daran sandaran harka dachaa meeqaatam jajjabaatu rabbiin nu haa godhu jechaana. Obboleeyyan kiyya ilmi namaa barnootaan malee bakka hin ga'u. Biitti takka barnoonni yoo jiraate malee guddachuu hin dandeessu. Namni yoo barnoota hin qabaanne akkuma beeyladaa yaatuu ta nyaatumaa fi dhugaatii qofa yaadu sani ta'a. Barnoonni kun nu hundinuu abbaatti taanee akkamitti ilmaan keenya barsiifna jechuutti yaaduudha qabna. Guyyaa har'aa guyyaa affeeramne kana dhufuu qofa osoo hin taane mana keessatti bakki ijoolleen irraa ol guddattu yoo mana keessatti jala faana dha'uun jiraachuu baatte ilmaan kufaniituma kan nuti barnoota jiraniidhaa teenyu mana xinaatii tokko qofa kennineefi mana san kan hulaa ol qabnee hin laalle ijoolleen tun maali jirtii kan hin laalle yoo itti dhiifne nuti maas eega har'arraa boonya bootti teenya amata meeqataati barnoota kana jara keenya alhamdulillah yeroon har'aa yeroo bal'inaati yeroo gammachuudhaati yeroo namni tokko maaliif barnoota baratta maaliif ilmaan kee hunda barsiifta siin hin jenne kana yeroo kasii keeysa jirra. Yeroo ammaan duraa keeysatti yeroo ummanni keenya maaliif barsiiftan ilmaan ما مدرسة جتني من مدرسة دا مقا خنا ما يامتن ماليف قرآن خيسك أراسف تنجاني نمني ميقا اتركته اتهداني دمادا توري لافتورا نتياسم دمنا دبين كن نبرت خمالافا فكاتهن نمات الرد نمات الرد هدامي أكاتا خنان نتياس قايجو هم قرآني جولي يو أمتا خدست ديگيس ملك أرؤون هنجرو متمانو قراسسون قبدا أرؤو يكا هم جامو تكا گيس بيتنا خيست أرى الحمد لله حفور بافنيت نمني أرآنتنا تلقا أمنتي تنيا هركا قبو نمو مخين فلله الحمد أكر دبر ريفي namni karra dabreef duuba deebi'ee yoo laale malee akka jirutti gammaduun danda'u. Diin kanaaf jecha waan ummata keenya mudate ni beektan dur achi deebi'aati mee laala. Diinuma kanaaf jecha muslima ta'uudhaa jecha qooshaa daakaadhaa turan. Kanaa jecha gibirri qadrii maleetti ol fuudhamee kafala'aa turan dachiin isaanii qalaaxaa fi wanta hundatti hiramtee qalaaxaas qotee mirriitiidhaas eegee gaangee mirriitiidhaatis eegee bishingaa qotee boolla shuuna'aatti qotanii fuudhanii magaalaa isaanitti aantu geessa'aa turan namni biraa akkas dalagaadhaan turre. Tanaaf hafuur baafannaan amantii tanaaf hafuur baafannaan harkan har'a deemtee bineensinuu biyya fiirraa faraqaadha qabaa jaan halkan irraa nama raffiseet halkan bineeyyii bobbaasee rabbiin guyyaa bineensaat akka galu godhee namaaf karaa gadhiisa faraqaa jira. Duniyaan tun faraqaan malee jiraachuu hin dandeessu. Hogguu faraqaan teenya nu dhufte waan keenya harka bitaatiin qabuun nummaan bineensatti taanee nyaachuun olola irratti oofuun hizaaba malee hama. Ololli namni madarasaa kana namni amantii tanan qabne
amantii ifiin qabne namni fedhu waan jiru arra amantii namni jabeeffatu isinuma kana malee nama biraatii miti bira dhaabbadha madarasaan bakkatti ijoolleen alif baa jechuu qubee arabii ta quraana dubbifturraa fuudhamee ilaa hanga oliitti keessa waa baratu wanni kun fardii jabduu tahuu beeynaan islaaminaa tana balleessuun dandeenyu yoo ijoollee amata 18 gadii qara'uu dhoorkine malee hin dandeenyu jechuun dheengadda kan mariin guddaan irra deeme mootumuma dheengadda kutte tanu dura kutte tamma amata waa xiqqoon dura kutte kanaan marii kana godhe akkam taana jenneetuma rabbi waywaanne alhamdulillah rabbiin zaalima akka maleedhaatiin nurraa kaase nullee zaalima akkasii godhee sanin nun ida'inii warra diin kana bakkaan ga'u rabbiin nu haa godhu ummata keenya diin bira dhaabbadha abbootii teessan aadaa abbootii teessanii wallaalina hidhaan filatanii kennaa hunda ifi hiyyoomaniitti kennanii waan kana asiin ga'uu turan ni beeytan madarasuma keenya kashe'aan makka gamaa kana haruma maayaadhaa keessatti nam meeqaa itti hidhame nam meeqaan maqaa madarasaadhaatiif jecha manni barnootaa kabiraatis hedduma katti hidhame meeqa nam meeqa ni beeytan tun seenaa namni isinii himuu miti arra nu keessa jiran manguddoonni waan sani tattaafatan kawanni tun akka fiinxabaatu godhanii horii fiitti fixanii umrii isaanii keessa rakkoo hedduu qunnaman nu keessa jiran akka eeshuma Muhammad Usmaan Eefaa rabbirraa haa qeebalu nullee warra boodaan dhufe warra caayaa isaanii guutee caayaa isaanii qofa jala gabaabbatuu miti warra caayaa ummanni hundi jala taa'u jaaru rabbi nu haa godhu ilmi namaa wanni namarraa waa dhaaluuf caayuma dhaale sanuu balleessuu miti caayaa dhaale sanirra caayaa guddisee bal'isee akka namni hundi jala taa'u godhuudhaaf waa namarraa dhaala ummata akkasii rabbi nu haa godhu ummata waliin jibbine ummata waliin hamanne san rabbi nu haa godhu daa'imni ma eebbifamu kun qalbii bareeddu xalaayaa adii humaarratti hin katabamne jijjiirama qalbii isaanii saafiisaniin biyya tana gara kheyriitti haa oofanii jechuudhaaf itti cinqamaadhaa jirtan isinis namni summii if keeysaa qabu wal jibbanna if keeysaa qabu namni wal jibbanna if keeysaa qabu ifirraa gannaqaa gaye summiin nama jeefti namni namaani nama ja'anii yoo naman tahin yoo namni biran jiraanne ganda kana dhiiftanii biraa yaatan isin hundinuu ganda kana dhiise odoo nam tokkoof dhiifna jenne hundi dhiiftanii biraa yaatan tanaaf namni namaani nama waliin tolla wal jaaladhaati bineensinuu wal arraabee wajjiin goluu gala wal arraabee wajjiin daggala gala waliin bobbahee gala waan harkatan waliin nyaatan raqarraa waliin guyfatan ummata keenya gamana haa deebinu alhamdulillah joollee tuulaa kana arkachuurra ni'imaa wanni kanaa oliin jirtu tanaaf warra karaa gaarii seenee daa'imman kana gargaaree akka boru daa'imman ummata hunda fayyadu ta'u akkas ka godhu numa kana tanaaf karaa kana haa jajjabaannu qabeenya keenyaa fi mala qabnuun madarasaa kana bira dhaabbanne akka madarasaan kun jaaramu haa goonu warra caayaa abbootiirraa dhaale babal'isee ka addunyaa hunda ga'u godhu rabbiin nu haa godhu galatoomaa rabbiin ilmaan kana bakkaan nu haa ga'u nagaa warra baranaas akka eeybisee amataas eeybisu rabbiin nu haa godhu wassalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu